Lammiileen Yuugaandaa umriin isaanii waggaa 40 gadi ta'e yookiin uummata biyyattii harka afur keessaa harka 3 ol kan ta'an pirezidaantii tokko qofa beeku. Pirezidaantichis manguddoo ganna 81 Yoowerii Musaaveeniidha. Bara 1986 fincila hidhannoo gochuun aangoo olaanaa kana kan qabatan manguddoon kun barana yeroo torbaffaaf filannoo walitti aansanii mo'achuu isaaniiti. Dorgomaan isaanii Boobii Waayinii garaagarummaa qabxii guddaatiin gataniiru. Amma kanaafuu injifachuu isaanii labsamuu qofa. Dorgomaa isaanis humnoonni nageenyaa ukkaamsuun achi buutee isaa dhabamsiisaniiru. Kana booda waggoota 5 dhufaniif Musaaveeniin gaggeessummaan isaanii akka itti fufan waan mirkaneeffatan fakkaata. Kanaanis biyyattii gara waggaa 40 ta'uuf gaggeessu jechuudha. Achiin boodas yoo hireen umurii dheeressite itti fufuu danda'u. Kana dura heerri mootummaa biyyattii pirezidaantiin tokko marsaa meeqaaf aangoo irra turuu kan dandeessisu ture. Musaaveeniin garuu daangaa aangoo pirezidaantummaatti namanu jechuun seera sana jijjiiran. Kunis pirezidaantichi marsaa meeqaaf yoo barbaadan immoo umurii isaanii guutuu pirezidaantii akka ta'aniif karaa saaqe. Imalli Musaaveenii bara 1944 kan jalqabe yoo ta'u, maatii loon horsiisan keessaa lixa Yuugaandaa Ankoolee keessatti dhalate. Yeroo Yuugaandaan Biriteen irraa walabummaa argachuuf qabsaa turtetti dhalate jedhama. Garuu waggoota dheeraaf guyyaa dhaloota isaa hin beeku ture. Yaadannoo jireenya isaa irratti akka barreessetti qormaata lubbuu namaa balaa irra buusu kan akka ajjeechaa fi saamichaa waan tureef guyyaa dhaloota keenya yaadachuuf yeroo hin qabnu turre jedha. Bara 1967 Musaaveeniin Yuugaandaa gadhiisee gara yuunivarsiitii Daar es Salaam biyya ollaa Tanzaaniyaatti argamutti qajeele. Achittis barnoota dinagdee fi saayinsii siyaasaa barachuun barattoota siyaasaa guutuu naannichaa waliin tumsuu uume. Maqaan Musaavenii bara 1970 keessa fonqolcha mootummaa Idi Amin booda jaalala guddaa argate. Musaaveniin garee Front for National Salvation jedhamu ijaarrachuuf gumaacha guddaa qaba ture. Gareewwan finciltoota deeggarsa Tanzaaniyaatiin Amin aangoo irraa ari'an keessaa tokko. Bara 1981 waraana riphee lolaa biyyattii keessatti gaggeessaa tureen gareen isaanii sochii diddaa biyyaalessaa yookaan NRM waggaa 5 booda injifatee aangoo qabachuun Musaaveniin hoogganaa ta'e. Bulchiinsa Amin waggaa 8 keessatti namoota 400tti tilmaamaman ajjeefamaniiru. Uummanni biyyattiis kana wal bira qabuun yeroo aangoo Musaavenii nagaa fi guddina guddaa kan qabu yoo ta'u amanu. Namoonni hedduunis isa galateeffatu. Garuu qeeqxoonni isaa mormitootatti duuluu fi dhaabbilee walabaa ta'an dhabamsiisuun aangoo bakka hirriba isaa taasifate jechuun isa qeequ. Bara bulchiinsa isaanii dinagdeen Yuugaandaa guddachuu kan eegale yoo ta'u, waggoota 10 darban keessatti biyyattiin giddugaleessaan guddina parsantii 6 ol agarsiifteetti. Musaaveniin jaalallee warra dhiyaa ta'us bara 1998tti yeroo Yuugaandaa fi Ruwaandaan finciltoota mootummaa kuffisuuf qabsa'an deeggaruuf biyya ollaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo weeraruun maqaan isaa badee ture. Yeroo sanatti qeeqxoonni pirezidaantichi mormii irratti obsa qabaachuu isaanis komataniiru. Aangoo gadhiisuuf karoora akka hin qabnes ifa ta'e. Musaaveniin barreeffamoota bara 1986 walitti qabame keessatti akkas jedhee barreessee ture. Rakkoon Afrikaa akka waliigalaattii fi addatti Yuugaandaan uummata osoo hin taane hooggantoota yeroo dheeraa aangoo irra turuu barbaadanidha jedhe. Garuu bara 2005tti ilaalchi isaa waan jijjiirame fakkaata. Heerri mootummaa Yuugaandaa fooyya'ee daangaa pirezidaantiin tokko marsaa meeqa tajaajiluu akka danda'u kaa'ame. Bara 2017tti daangeffamni umurii kaadhimaa pirezidaantummaas kaafame. Innis aangoo irratti hafe. Tarkaanfiin kun miseensa paarlaamaa keessatti hanga wal dhabuu fi teessoo walitti darbachiisutti kan geesse ture. Musaaveniin aangoo gadhiisuuf yaada akka hin qabne yeroo ifa ta'u, michoonni isaa duraanii tokko tokko aangoo irraa ka'uu jalqaban. Kanaan humnoonni nageenyaa xiyyeeffannoo isaanii gara isaaniitti deebisan. Filannoo bara kanaas kan isatti dhiyaate hin argamne. Weellisaan Pooppii fi nama siyaasaa kan ta'e Boobii Waayinii Musaaveniin sagalee filannooteera jechuun isa himate. Paartiin Waayinii miidiyaa hawaasaa irratti akka jedhetti helikoptarri tokko mooraa mana isaa magaalaa guddoo Kaampaalaatti argamu keessatti bu'ee humnaan bakka hin beekamnetti isa geesseera jedheera. Hoogganaan paartii mormituu ganna 43 aangoon isaanii dargaggoota hedduu kan hawwate ta'ullee waan milkaa'eef hin fakkaatu. Yeroo hedduus yakka biyya ganuun himatamee hidhamaa tureera. Deeggartoonni Musaavenii waggoota 10 aangoo irra turan keessatti tasgabbii madaalawaa Yuugaandaan argatte agarsiisu. Dubbii himaan NRM Amaanu'eel Lumaala Dombo
namoonni miliyoona 1.7 ol ta'an lola biyyoota isaanii keessatti baqatanii gara Yuugaandaa akka godaanan ibsu. Waggoota 40 dura biyyoota baqattoota erguun gurguddoo naannoo keenya jiran keessaa tokko turre jechuun Romboon dubbateera. Amma Yuugaandaan Afrikaa keessatti baqattoota keessummeessuun ishee ijoodha. Musaveeniin akka nama cimaa fi hawwii guddaa qabu qofa osoo hin taane akka nama dargaggoota Yuugaandaa guddiseetti of ilaala. Garuu ija Boobii Waayinii kan umuriin Musaveenii walakkaa ta'e duratti pirezidaantichi dadhabaa biyya gara kufaatiitti oofaa jiru ta'uun ibsama. Waa'ee fayyaa isaanii yeroo gaafatamanis Musaveeniin amma waggaa 40 isin waliin ture hospitaala anaa galee dhageessanii beektu. Yeroo vaayirasii koronaa guyyoota 21f na qabe malee jechuun deebisan. Musaveeniin akkuma umuriin isaanii dabalaa dhufeen beektonni biyyattii qabeenya biyyaa gara maatiitti jijjiiraa jira jechuun yaaddoo keessa galaa jiru. Biiftii dureessaa Jaannet ministeera barnootaa yoo taatu, ilmi intala isaa immoo hoogganaa waraanaati. Kun iddoo baayogiraafiidha.